Shamsaddiin Ta'aaf kan biroo kan keessatti argaman kaleessa mana hidhaatii ba'uun isaanii ni yaadatama. Egaa namoonni hedduu gammachuu isaanii ibsaati jiru. Jarri kuni durumaanuu hidhamuun irra hin turre kan jedhus ni jira. Egaa gama tokkoon warri kun haa hiikaman malee keessattuu hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hedduun isaanii ammallee mana hidhaa keessa jiru. Walumaa galatti Oromiyaa keessa namoota kumaantamaan lakkaa'amantu hidhamaniiti jiru. Isaan kunis furmaata argachuutu irra jira kan jedhutu jira. Walumaa galatti hidhamtoota siyaasaa Oromoo waliigalatti ilaalchise akkasumas marii biyyoolessaa jedhamu faana wal qabsiifne Dr. Awwal Aloo wajjin mari'achuu fi yeroo ammaa kana qopheeffnee jirra. Dr. Awwal Aloo waamicha kee kabajee waan argamteef hedduu galatoomin jedha. Galatoomeetis. Egaa mee kaleessa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hiikamanii ammi tokko keessattuu warri KFO'tii fi warri kaanis warri hidhamanii namoonni baay'een yaada isaanii ibsatan gammachuu isaanii ibsataa turan kaleessa mee har'a atis gama keetiin hiikamuun hidhamtoota siyaasaa ammi tokko kuni ergaa maal qaba gama biraatiin namoonni baay'een jimlaadhaan hidhanii chirchaaroon hiikuun kuni nurraa dhaabbachuutu irra jira kan jedhutu jira. Dr. Awwal Aloo mee yaada kee walii gala. Baay'ee galatoomii Dajanii. Guyyaan har'aa keessattiyyuu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo namoonni qabsoo Oromoo yeroo dheeraadhaaf hoogganaatiin turan haqa malee hidhamanii dharaan hidhamanii hidhaa irraa bahuun isaanii wanta nama gammachiisudha. Hiikamuu isaanii booda maaltu dhufaa wanti jedhu akkuma ta'utti ta'ee sirriitti deemna. Garuu namoonni kuni haqaan ala dharaan waggaa tokkoof ji'a jaha guutuu hidhamanii dararmaatiin turanii hidhaa san keessaa bahuun isaanii isaaniif akka dhuunfaatti maatii isaaniitiif namoota isaan wajjin hariiroo qabaniif uummata Oromootiif gammachuu guddaadha kun. Kanaafuu nu hundiniyyuu baay'ee irraa gammannee uummata Oromootiinis jaalattoota isaanii deeggartoota isaanii baga gammaddanii jechuu ni barbaada. Kanaaf walitti qabsiisee xiqqoo gara duubaa deebineetiin yaadachiisuun barbaachisaa waan ta'eef wanta amma gara fuuldura haasuuf nu deebinuufis namoonni kunniin waggaa tokkoo fi ji'a jaha dura gaafa Haacaaluun ajjeefameetiin jedhe burumtaa san qabamaniitiin hidhaman. Wayita hidhaman sababni adda addaa haa dhiyaatu malee mootummaan namoonni kunniin yakka raawwataniitiin akka hin hidhamin isaanis beekanii nutis beekna uummanni addunyaas beeka mootummaanis beeka. Gaafiin siyaasaa isiin ijoon wanti namoonni kunniin hidhamaniif paartii muummicha ministeera Abiy Ahmediin hoogganamu paartiin badhaadhinaa filannoo Oromiyaa keessatti injifachuudhaaf hiree wahiitiyyuu wanta hin qabneef wanta sana immoo mijeessuudhaaf namoota kana dirree siyaasaa irraa balleessuun barbaachisaa waan ta'eef wanti isaan qabaniitiin hidhamaniif isa kanaaf. Ilmi namaa silaa biyya olaantummaan seeraa itti kabajamutti biyya heerri jirutti biyya aadammaan akka namaatti nama kabajuu jirutti dhimma siyaasaatiif jedhameetiin haala kanaan yeroo kana hundaaf hin darramu ture. Garuu immoo biyya san keessatti yeroo irraa gara yerootti aadaan baratamaa dhufe ka'aangorra jiru seeratti fayyadamee mana murtiitti fayyadamee namoota siyaasaadhaan rakkoo irratti uumuu danda'an jedheetiin yaadu dirree siyaasaa keessa haalatti balleessaatiin turetu jira. Ammas wanti deemaatiin jiru waan akkanaa kana namoota kanarrattis wanti ta'e waan akkanaa kana. Akkuma yaadatamu kaa eega namoonni kun hidhaman booda biyyattii san keessatti qabatamni jiru guutumaan guutuutti jijjiiramee biyyattiin gara waraanaa seentee bakka silaa hin eegamin keessattiyyuu bakka gaafa 2018 mootummaan biyya sanitti jijjiiramee abdiin guddaan biyya sanitti uumame gaafa isa wanta akkanaa kun dhufa jedhameetiin haaluma kamiinuu hin yaadamne ture. Deemnee namoonni mootummaa amma aangorra jiru kana bakka san kaa'uudhaaf gumaacha ol aanaa gumaachan mana hidhaatti darbamanii kun karaa adda addaatiin dararamee biyyattiin hirima akka biyyaatti gara fuulduraatti fuufiyyuu gara dimokiraasii ce'uun humaan biraatiin akkuma biyyaatti gara fuulduraatti fuudhaafiyyuu rakkoo guddaa keessa seentee haala kana keessatti argamna. Ineen event namoonni kun hiikamuun isaaniifis namoota isaan deeggaraniifis uummata Oromootiifis Itoophiyaadhaafiyyuu rakkoo amma keessa jirtu balaa amma keessa jirtu keessaa bahuudhaaf
gahee guddaa gumaacha guddaa taphata jedheetiin ni yaada. Egaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo yeroo baay'ee dubbatanii nuyi miti siyaasa Oromootu hidhame jechaati turani. Egaa Jawaar fa'aa Baqqalaan fa'aa Dajanee Xaafaa fa'aa haa hiikaman malee hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hedduuf akkasumas immoo ilmaan Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti hidhamanii jiru. Isaan hin hiikamne. Kan akkamitti ilaaltate? Namoonni kun hidhamanii hiikamuu isaanii akka galataatti ilaaluu hin qabnu. Maal jedhanii tokko namni tokko maal jedhanii nama kanaa jedhanii ilma namaa kanaa wama inni qabu irraa fudhattee eegasii wama san deebiftee fi yoo kennitee fi hin gammadaa jedhanii. Namoota kana namoota jireenya isaanii keessatti waa hedduu gumaachanii jiruu isaanii dhiisanii qabsoo uummataa keessatti hirmaatanii mootummaan biyya sana irratti akka jijjiiramuuf gahee ol aanaa taphatanii galanni godhamuuf osoo malu namoonni kun galanni isaanii haalli itti deebi'een hidhaadhaan ture, dararbaan ture. Namoota kana hidhanii karaa ofiif mijeeffatanii filannoo injifanne jedhanii wanta barbaadan akka godhan hiree fuuflumanii ammallee wayita namoota kana hiikanii hiree advaanteejii siyaasaa eeggachuudhaaf akka ta'e kun beekamuu qaba. Namoota dhiifamuun akkuma reefu jedhe waan gaarii. Mootummaan kana gochuun waan gaarii. Meebii mootummaan karaa isin dura deemaatiin hin ture san dhiiseetiniin karaan sun hin baasu karaa rakkoo nu geesseetiniin jira. Amma mee karaa biraa deemneetiniin rakkoo biyya kana jiru furuu yaalii goone jedhaniitiin dhugama jijjiiramni ilaalchaa jiraateetiin yoo kana godhan waan gaariidha kun. Hundi keessaniyyuu kana fudhachuu qabna. Adeemsa kana immoo deeggaruus qabna. Garuu ammoo inni kun jeeniyuulii mootummaan dhugama itti amanee gochuu qaba jedheetiin kutannoodhaan namoota kana hiikee biyya sana qabatama jijjiiruudhaaf jechuudhaaf wanti hedduutu maaf. Akkuma citaafti namoota baay'ee hidhaman keessaa kan hiikaman namoota maqaa sirriitti qabanidha. High profile politicians. Miseensonni ABO baay'een isaanii ni hiikamu. Miseensonni TPLF hiikamanii miseensonni ABO wanti hin hiikamneef maalidha? Sababni isaa. ABO'n karaa waraanaatiin qabsaa'aa jira wanti jedhu yoo ta'e TPLFis akkuma gara waraanaatiin qabsaa'aatiin hin jira. WBO'n shororkeessaadha jedheetiniin manni marii murteessee jira yookaan jechuuf ta'e TPLFis akkasuma. So haaluun mootummaan waa laalutti iyyuu hin laallahoo jenne sababni warra TPLF hiikamanii namoonni kunniin miseensonni ABO duubatti hafaniif hoomata akka iyyuu hin jiraatu namoonni kunniin hiikamuu qabanii kana qofaa miti namoota sadarkaa hooggansarra jiran qofa osoo hin taane bakka adda addaatti Oromiyaa keessatti ilmi namaa qabameetiniin haala badaadhaan dararamaatiin jira bakka adda addaatti. Rakkoo biyya kanaa hiikumaaf jeeniyuulii kan barbaadan yoo ta'u taate akka jedhan sana comprehensively haala walii galaatti karaa mariitiin rakkoon kun haa hiikamuu barbaannaa jedhan. Yoo kana kan barbaadan taate namoota hidhaman hiikuu qofa osoo hin taane kun namoota hidhaman hiikuun waan xiqqaadha. Kana bira iyyuu darbanii namoota amma mootummaa karaa qawweetiin waraanaatiin hin jiran qabsoo keessa jiran kanniinis gadi ta'aniitiin wajjin mari'achuu qaban. Biyya waraanni deemaa jiru keessatti mariin hiree biyyattii irratti murteessuuf godhamu milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf namoonni kunis hagammaas hidhamuu qabanii ture duraanis ammas duubatti hafuun isaanii sirrii miti namoonni kunis hiikamuu qabanii biyyattii akkuma jedhan balaa amma geetti kanarraa gara duubaa deebisuu hooka barbaadamu taate haalli itti kalaahuu qaban haalli itti approach gochuu qaban xiqqoo kanarraa adda ta'uu qaba. Wanti mootummaan amma dalagaatti kuni ka jalqabaa kuni waan gaariidha. Fudhachuun barbaachisaadha. Garuu ammoo baay'eetu hafa. Yeroo hayyoota kana hidhan, yeroo hooggantoota siyaasaa hidhan, yeroo sabboontota hidhan, akkasumas waraanatti yeroo gamanii warra lakkee kun sin deemsisu jedhe keessa hayyoota keessaa isa tokko Dr. Awwal Alam. Amma akkuma kaafne jimlaadhaan hidhanii chirichaadhaan tokko tokkoon deebisanii kennuu akkumatti dhalli namaa kun waarraa fuudhanii
deebisanii yeroo kennaniif hin gammada jettee sana. Kanaaf ergaan asirratti jiru waa hedduu akka nu hafuudha. Kun waan jarri kun hidhamuudhaan irra hin turre hidhamuudha ba'uun isaanii waa gaariidha. Garuu waa hedduu akka nu hafu kan himaatii jirtu. Gara biraatiin gara warra biltsiginnaatiin kan jedhame akka waan jarri kun balleessaa qabanii tokko dhiifamaan gallakkifame kan jedhutu jira. Tarii yeroo baay'ee ija siyaasatiin ija heeratiin yeroon si gaafadhu biyya heeran kabajnetti waa heeraa dubbachuun rakkisaadha naan jechaati turte. Nama hin balleessine tokko deebinee dhiifama gooneef kan jedhutu keessatti arge. Lammata ibsa isaan baasan tokko keessatti akkuma Itoophiyaan aadaa dhiifamaa tokko qabdi. Akkuma warra Xaaliyaanitii fi dhiifama gootee kan jedhu jira. Waan kana tarii argite yoo ta'e akkamitti ilaalte? Akkuma isin jedhe asin dura wanta kana irra deddeebi'eetiin kaasaanii namni yeroo baay'ee seerri maal jedha wanta kana irratti jedha. Seerri haalli itti hojjetu biyya baay'eetti aadaa biyya san keessa jiru wajjin goona. Calliseetumaan seera baaftee seera meeshaa gochuu dandeetta. Wayita barbaadde jiru oolchisaa, wayita barbaadde jiru oolchitu itti taphachuu dandeetta. Meeshaa guddaa gochuu dandeetta. Bakka adda addaatti wanta kanaa kun mul'ata. Itoophiyaa keessatti akkuma reefuu jalqaba irratti kaasee abbootiin aangoo yeroo baay'ee karaa adda addaatiin seeratti fayyadaman. Wanti seeraa fi mana murtiitti fayyadamaniif inni guddaan tokko seeraa fi mana murtiitii fi siyaasa jidduu adda addumatu jira yaada jedhutu jira. Mootummaan namoota tokko yakka dalagdanii badii dalagdanii jedheetiin shakkeetiin gara mana murtii yoo dhiyeessu taate piroosesni suni adeemsi suni mana murtii duratti ragaan dhagahamee yoo itti murtaa'u taate dalagaa san murtii san kan murteesse mana murtiitii jechuu danda'a. So dhiibbaa karaa adda addaatiin itti godhamu biyya alaattis ta'uu danda'a biyya keessattis itti godhamu dhimmi isaanii mana murtii jira nuti dhimma mana murtii jidduu hin seennu jechuu danda'a. Meeshaa baay'ee mijaa'aadha jechuudha. Kuni waan baratame biyya hedduu keessatti biyya mootummaan abbaa irree jiru keessatti yeroo baay'ee waan hojiirra ooledha waan haarayaa miti. Mootummaan wayyaanis irra deddeebi'eetiin waan sanitti fayyadamaatiin ture bakka lamfaa yeroo jalqabaa fi deebii miti yeroo sadaffaa kanaa ollee ta'uu danda'a inni ammaa kun biyya san keessatti waan baratamedha. Garuu wayita amma gadhiisan kana akkuma yeroo jalqaba wayita hidhanii yakka kanaan shakkamaniitiin hidhamanii manni murtii dubbii isaanii dhagahee qaxaroo yeroo haganaatiif abbaa alangaatiif kenneetiin jira abbaa alangaa kana dhiyeessine piroosesatu jira. Piroosesaan san oofan isaan. Hagni piroosesni suni bakka wahii gahu mootummaan ammoo dhimma siyaasaa isaa bakkaan gahataa jechuudha. Dhimmi siyaasaa mootummaan bakkaan gahate hidhamuu namoota kanaa irratti wayita isaan mana murtii duratti dararaman filannoon godhamee isaan filannoo keessatti osoo hin hirmaatiin mootummaan Oromiyaa keessatti filannoo injifadhe jechuudha. Wanti mootummaan jalqaballee barbaadeessan maqaa mana murtiitiin isa kana gochuu danda'eetiin jira mootummaan. Manni murtii dhimma isaanii harkaa waan qabuuf piroosesiin suni dhimma seeraati jenneetiin ilaaluu hin dandeenyu. Dhimma siyaasaati siyaasa mana murtii duratti hojjetamudha. Ammas namoota kana wayita hiikanii karama seeraatiin explanation wayii kennuu qaban. Maaliif akka wanta kana godhaatiin jiran? Seerri yeroo baay'ee namoonni badii dalaganiitiin itti murtaa'ee dhiifamni godhameefiitiin gara uummatatti akka makaman hin hayyama. Paardan waan jedhamtu jira piroosesiin akkasii. Paardan kan jedhamu kun yeroo baay'ee manni murtii dhimma kan ilaalee eega murtii irra gahee booda waan godhamudha. Wayita garee amnestii waan jedhamutu illee jira. Afaan kennaan lachuu dhiifama jechuu ni dandeetta. Amnestii inni jedhamu kun murtiin osoo hin murtaa'in dura waan godhamudha. Mootummaan akka mootummaatti akkuma reefsiin jedhe akkuma namoota shakkamtan jedheetiin qabee hidheetiin mana murtii duratti dararuu danda'utti karaa seeraatiin namoota kanaaf dhimma kana kanaaf jedheetiin dhiifama godhee jechuu hin danda'a. Garuu kana keessatti wanti ati agartumaa inni biyya ol'aantummaa seeraa heerri konstituushinii wanti jennuun kun yeroo baay'ee hojiin isaa aangoo mootummaa daangessuudha. Aangoo mootummaa wanti daangessu bakka hin jirretti manni murtii aangoo mootummaa bakka hin daangessinetti heerri aangoo mootummaa bakka hin daangessinetti ol'aantummaan seeraa bakka hin jirretti seerri meeshama ta'aa jira jechuudha. Kanaaf wanti amma agartu gaafa hidhamanis wayita mana murtii duratti dararamanis gaafa hiikamanis seerri akka meeshaatti namoonni kuni
dararamni isaanii kun karaa seeraatiin explain akka ta'u. So rooliin gaheen seerri taphataatiin hin jiru bakka kanatti gaarii miti. Seerri mootummaa hambaa irree kana jabeessuudhaaf akka meeshaa ta'eetiin hojiirra oolaatiin hin jira jechuudha. So karaa adda addaatiin kana explain gochuu yaaluu danda'an. Dubbiin guddaan garuu haala kamiin isaan itti godhaniiti. Namoonni kun eega hiikamaniitiin hin jedhan hiikamuun isaanii hidhamuu isaaniitiin adda akka hin taane hubachuun barbaachisaadha. Gaafa jalqabaas dharaan hidhamanii dharaan dararamaatiin hin turanii hiikamuun isaanii ammoo ammas irra caalaa ana kanatti mul'atu mootummaan kana keessatti bu'aa waan arguuf. Bu'aan isaa maal jedhu asoo dandeenya gara Mee bu'aan argachuu isaan yeroo ammaa kanatti argachuudhaaf tarkaanfii kana fudhatanii maalinni tarii sa'aatiin keenya gabaabaa ta'e malee jechi akka warra xaaliyaaniitii fi dhiifama goonee warra kanaafis goone jedhu kuni xinnoo wal'aa natti fakkaate yoo sanasitti dabalte. Warra xaaliyaaniitii fi dhiifamni isaan gummaa godhan maal akka ta'e anaaf ifaa miti. Akkuma beektu biyya kana keessatti waggaa lamaan dabre kana aadaan asin dura biyya san keessatti guutumaan guututti uummanni suni dideetiniin reject godheetiniin jedhee ol aantummaa biyya Itoophiyaa jedhamtu sana akka celebrate godhu ol aantummaa uummata kanaa akka celebrate godhu uummanni kun uummata adda akka ta'e uummanni kun waaqa mataa isaa kan qabu akka ta'e Itoophiyaa amlaakisa jedhamu kana maraatuma hedduutu deemaatiin hin ture biyya kana keessatti. Irrationality namni hubachuu hin dandeenye tokko jechuudha. So xaaliyaaniif dhiifama goofne jedhanii kun waan guddaa gooneetiin kana irratti yaada kennuun barbaachisaa natti hin fakkaatu hiikaa wayitiyyuu waan hin qabneef jechuudha. Garuu wanti namoonni kun ammatti hiikamaniif maa inni hoonaan jette yeroo ammaa kana biyyattiin akkuma haasaatiin hin turre balaa guddaa keessa jirti. An unprecedented crisis. Balaa kana keessaa haala kamiin bahuu dandeetti wanti jedhu ifaa miti. Amma akkuma agartu humnoonni baay'een mootummaa kana deeggaraniitiin waraana kana deeggaraatiin turanii namoonni kunniin maa hidhaa keessaa bahan jedhaniitiin maraataatiin hin jiran. Namoonni isaanii hidhaa keessaa bahuun xiqqoo ittiin dhagahamne garuu namoonni kuuwwan hidhaa keessaa bahuun akka uummata ganuu akka namoota waraana kana keessatti wareegaman ganuu godhaniitiin haasa'aatiin hin jiran. Kuni kan mul'isu maalinni karaa nagahaatiin rakkoo biyya kana keessa jiru hiikuudhaa fi humnoota yeroo ammaa aangoo harkaa qaban biratti kutannoon gahaan akka hin jirre mul'isa. Akkuma isin jedhe reefu kaaseetiin hin jira. Mariin biyyoolessaa jedhamu kun naashinaal daayaloog jedhamu kun yaadni isaa maa inni biyya tokko keessatti ilaalchi adda addaa yoo jiraate ilaalchi biyyi tuni maalinni seenaan isii maal fakkaata gara fuulduraatti maal ta'uu qabdi itti bulmaanni isii maal fakkaachuu qaba hariiroon sablammoota adda addaa jiru maal fakkaachuu qaba waan jedhu irratti walii galteen hoo kan jiraanne ta'e kuni nama dhimma siyaasaa ijooti biyyi takka sistema siyaasaa akkamii qabaachuu qabdi sistema mootummaa akkamii qabaachuu qabdi inni jedhu it's a foundational question dubbii guddaadha biyyi dhimma akkasii san irratti walii galtee wayii hin qabne biyya ta'uu hin dandeettu isteeta ta'uu hin dandeettu rakkoon biyya kana waggaa dhibban darbe raasaatiin hin ture maanxaatiin hin ture inni guddaan haalli biyyattiin tun itti dhaabbatti jalqaba irraa jalqabeetiin exclusionary ture wanta process ammataa hin turre saba sabnoonni adda addaa fedhiin isaanii maa inni ilaalchi isaanii maa inni wanta jedhu yaada kennuu dhiisii hin dhagahamne iyyuu ture. Ilaalcha saba tokkootu biyya tana dhaabe. San booda biyyi yeroo tokkoon dhaabatti haala adda addaatiin dhaabachuu dandeetti. Garuu immoo nation building process waan jedhamtu jira. Biyyi takka eega dhaabatteetiin hin jette state formation. Eega dhaabatteetiin hin jette haalli biyyi suni tokkummaa itti uumattu. Biyya ta'uu dandeettu nation building aadaa keessatti karaa afaaniitiin political belonging walii galtee wal fedhii walii yaaduu uummanni qabu solidaaritii adda addaa hawaasa adda addaa jidduu keessa jira kuni yeroorraa gara yerootti poolisii uummata fayyaduuni mootummaan koomitmentii namni biyya sanii qabu jabeessaatiin hin deema. Amma fakkeenyaaf Ameerikaanota walaalteetiin hin jette yaada Ameerikaa jedhu kana wanti isaan fedhaniif wanti isaan jaallataniif maalidha? Mootummaan yeroorraa gara yerootti uummanni biyya kana akka biyyaatti
akka gatii kennuuf akka jaallatu yeroo baay'ee irratti hojjetaatiin hin ture. Nation building process ture. Biyya keenya keessatti haalli biyyi itti qadhaabamte qabu osoo hin taane haalli biyyi suni itti ijaaramaatiin hin dhufte haala hariiroon sababtamoota adda addaa walqunnamtiin qaamota adda addaa jidduu jiru itti ijaaramaatiin hin dhufe baay'ee rakkoo qabaa ture. Baay'ee rakkoo qabaa ture. Olaantummaa saba tokkoo kan mirkaneesse gadhaantummaa kaawwanii yeroo irraa gara yerootti jajjabeessaatiin kan deeme uummanni gariin biyya keessatti ka sagalee hin qabne, ka afaan hin qabne, ka aadaa hin qabne, ka tuffatamu ta'eetiin haala sana hin deemaatiin. Yaanni amma ka'aatiin hin jiru marii biyyoolessaatti barbaachisaa inni jedhu kun dhimmoota kanarratti mari'atanii waliigaltee wayii irra galuuf. Waliigaltee akkanarra gahuudhaaf ammoo jalqabumarraayyuu qaamota tokko tokko keessaa baaftee osoo hin ammatiin yoo ka jalqabnu taate ammas ka deebi'aatiin hin jirtu garuma duraanii sana. Rakkoo duraanii sanatti deebi'aatiin hin jirta jechuudha. Wanti isaan amma namoota kana hiikanii fi warra TPLF wajjin hin haasofnu jedhanii jiranii warra olaa wajjin hin haasofnu namoota qaamota hidhataniitiin mootummaa waraanaa jiru wajjin hin haasofnu jedhanii jiranii at least projektii amma national dialogue jedhaniitiin deemanii kana gurgurachuudhaaf addunyaan akka fudhattu gochuudhaaf yoo xiqqaate namoota hidhaa jiran kana hiikuu qaban. Yoo namoota hidhaa jiran kana hin hiikne bu'aa wayii namnummaan iyyuu hin dhaga'u jechuudha. Namoota kana maal jetteetiniin exclude gochuu dandeetta? Maal jetteetiniin marii kana keessaa baasuu dandeetta? Marii biyyoolessaa jetteetiniin jetta. Namoonni kunniin uummata akkasumas uummata Oromoo biratti deeggarsa guddaa akka qaban hin beekama. Addunyaa irratti bal'inaan haasa'amaatiin hin ture. Namoonni kun akka hiikamuu qaban dhiibbaan adda addaa godhamaatiin hin ture. Karaa UN jettamoo karaa mootummaa keenyaa fakkeenyaaf amma namoota qaamota humnoota amma wal waraanaatiin jiran kana araarsuudhaaf yaalii adda addaa godhan keessaa Keeniyaan isa tokko amma Peace Initiative naga tokko abdii qabuyyuu kan isaan bira jiru kana. Isaanis dhiibbaa adda addaa godhaatiin hin turanii. Kanaaf mootummaan karaa marii biyyoolessaa deemaa hoo jedhu taate marii biyyoolessaa jedhan kana addunyaa biratti fudhatama akka qabu argatu namoota kana hiikuun dirqama ta'a jechuudha. Meeqa wanti hiikaniif isa kana. Garuu dhugama inni kun callisanii turan istiraateejimaaf akkuma duraanii sana fakkeessumaaf siyaasa moofachuudhaaf hoo kana godhan taate bu'aan qabu. Ammallee irra deebineetiin jalqabbii dogongoraa jalqabbii badaa bad start bad beginning yoo gooneetiin ammallee deebineetuma rakkoo amma keessa turre kanatti yoo deebi'u taate malee wanta bu'aa qabu. Meeqa marii biyyoolessaa jedhamu kanatti haa dhufnu. Dhiibbaa addunyaatii fi dhiibbadhuma keessatiin malee fedhii biltsiginnaatii miti kan jedhutu jira. Haa ta'u malee amma hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo akka amma jiru kanatti mana hidhaa keessatoo jiranu lammata immoo waraanni bilisummaa Oromoo akka riippoortiidhuma isaan amma walitti daddabarsaa jiran naqamteedha nu ga'etti baadiyyaa Oromiyaa baay'inaan to'ateeti jira. Marii biyyoolessaa kana ala akkaataatti godhan jira. Kan TPLFis akkuma ati jettee marii biyyoolessaa kana ala gochuutu jira. Kana alatti immoo hiikamuudhuma hidhamtoota siyaasaa Oromoo fi warra Tigraay dabalatee warri silaa mootummaa wajjin sheerii godhaa jiran kuni keessattuu warri sirna durii leellisan kun akka malee itti mormaati jiru. Attamitti bahaa jiru mana hidhaatii bahuu kan jedhu. Bifa kana keessatti mariidhuma biyyoolessaa sanaayyuu adeemsisuun hin danda'ama. Isuma isaan fakkeessuudha hawwanillee. Tarii yeroo qabaanne Dr. Awwal Sammuu keessa kan jiru tokko jira gaafin tokko. Yeroo hidhamtoonni siyaasaa kan akka Jawaar yeroo mana hidhaa jiranii hidhamtoota siyaasaa warra biraatiin kan yaadanillee addaan ilaalchan addaan ta'anii wajjin mirgi isaanii kabajamuuf tirra jiraata jedhanii yeroo isaan falman dhageenya. Isinis warra hayyoonni bifuma kanaanii hidhamtoota siyaasaa otoo addaan hin baasisin hundumaaf falmitu. Warra Tigraay kaleessallee nu hojjeessaa tureeni maaliif baanii jedhee Oromoon yeroonni mormu argaatii hin jiru. Maalinni maayindiseetii wayii rakkina jiramoo yeroo hundumaa
hayyoonni Oromoos haa ta'u uummanni Oromoo waa tokko bal'isee yeroo ilaalu warri kaan dhibbisanii ilaalu. Garaagarummaan iddoo kana jiru maalirraa ka'uudhaan kan jedhudha achumaatti dabale. Yeah, it's a deebi'a. I think qabxii gaariidha. Hin kaafne sani garuu inni jalqaba kaati kaafte haala amma jiru kana keessatti marii biyyoolessaa gochuun akkamitti ta'a osoo ka godhamullee taa'ee milkaa'uu danda'a jetteedha. I think wanti tokko wanti amma bakka adda addaatti argu wanti wal dhaabatu wayiitu jira, wanti wal keessa makamee wayiitu jira. Negotiation mariin rakkoo waraana amma deemaatiin hin jiru kana TPLF olaaf mootummaa jidduu jiru kana dhaabuudhaaf godhamuu fi mariin biyyoolessaa kun waan adda addaati. Fursa adda addaati kunniin. Marii biyyoolessaa wanti jennu kun wanta rakkoo waraana amma jiru kana wal qabate qofa osoo hin taane rakkoo siyaasaa biyya san irra jiru kan yeroo dheeraadhaaf ture wal qabateedha. Mariin biyyoolessaa kun waraanni kun osoo hin eegalamin iyyuu barbaachisummaa isaa irra deddeebineetiin haasa'aatiin hin turre. Osoo gara marii biyyoolessaa deemneetiin hin turre biyyi tuni egereen isii maal ta'uu qabaa wanta jedhu kanarratti yookaan ammoo yaadni yookaan rakkoon achirraa kaate gara waraanaa humnoota kana hin oofsistu ture. Akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'eetiin anis namoonni adda addaas jedhaatiin hin ture. Rakkoon siyaasaa gara waraanaa humnoota kana oofe rakkoo ideoloojiitii rakkoo hegereen biyya sanaa maal ta'uu qabaadha. Biyyi tuni siistama federaalizimiitiin buluu qabdu buluu hin qabdu mirgi sabaaf sablammoota hiree isaanii kan ofii murteessuu kabajamuu qabu kabajamuu kanniin adda addummaan TDF fi mootummaa jiddu galeessaa jidduu ture isa kana. Adda addummaan humnoota federaalistii fi humnoota biyyi tuni mootummaa centralized ta'e qabaachuu qabdi jedhus rakkoon guddaan ture isa kana. Rakkoon kun rakkoo siyaasaatii, rakkoo ideoloojiitii. Waraanni kun osoo hin godhamin dura karaa mariitiin, karaa haasahaatiin hiikamuu qaba jedhaatiin hin turre. Garuu amma waraanni kun haa godhamu malee mariin waraana kana xumuruudhaaf waraana kana dhaabuudhaaf godhamu negotiationiin suni marii biyyoolessaa kanaan waan adda addaati. Mariin biyyoolessaa osoo waraanni kun hin jalqabamin illee barbaachisaa ture. Rakkoon siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru guddaa waan ta'eef. Mariin biyyoolessaa suni piraayoritiin inni barbaadu kennameefiitiin waan godhamuu dhabeef gara waraanaa deemte biyyattiin tuni. Dhumeensi kun hundi kan ilma namaa qabeenyi kun hundi barbadaa'uun kuni hundi kan gaheef biyyi gara marii biyyoolessaa deemteetiin rakkoo kana waliigalteedhaan haasaan hiikuu dhabuu isiiti. So lamaan kana wajjin baafneetiin ilaaluu qabna. Political negotiation, waraana kana xumuruudhaaf and national dialogue. Now, haala waraanni deemaatiin hin jiru kanatti humnoota mootummaa cinqaniitiin yeroo ammaa kanatti waraanaatiin hin jiran marii keessaa baaftee mariin kun akkamitti milkaa'uu danda'a? Humnoonni kunniin osoo waraanatti hirmaataatiin hin jiran mariin kun iyyuu karaa nagaatiin akkamitti deemuu danda'a? Stakeholderoonni hundiniyyuu kan biyya kanarratti wanti deemu hundiniyyuu nu galchaa jedhaniitiin yaadan hojjetan martiniyyuu piroosesii kanarratti hirmaachuu qaban. Yoo piroosesii kanarratti kan hirmaanne ta'e rakkoon Itoophiyaa ammas qunnamu rakkoo asiin dura Itoophiyaa qunnamaatiin hin turedha. Bara 1991 wayita Addawaa'iin aangoo qabatu rakkoon guddaan ture maali inni tokko. Yes, dimokiraasiidhaan wal qabateetiin rakkoon yeroo hundayyuu biyya san keessatti deemaatiin hin ture jira. Rakkoon inni guddaan tokko kan yeroo san ture biyyattiin sun yeroo sanitti haala haarayaan ijaaramaatiin hin turte. Konstituushinii haaraa bocamaatiin hin ture. Wayita konstituushinii haaraan sun bocamu humnoonni biyya san keessatti sila stakeholder guddaa ta'an akka ABO gareen Amaaraas tokko tokko piroosesii keessatti akka hirmaanne godhameetiin hin ture. Qaamonni sunniin piroosesii san keessatti hirmaachuu dhabuun isaanii heerri konstituushinii biyya sanitti yeroo san tumameetiin 1995 hojirra oole legitimacy fudhatama akkan arganne godheetiin hin jira. Amma yeroo baay'ee maal jennee haasofna? Wanti yaadni konstituushinii kana keessa jiru, mirgoonni konstituushinii kana keessa jiran gaariidha. Biyya san keessatti dimokiraasii ijaaruudhaaf, sirna ijaaruudhaaf, biyya ijaaruudhaaf hin gargaara.
rakkoon isaa hojiirra ooluu dhabuu isaatii jenna. Doktor sa'aatiin nu jala kutte yaada nu walitti cuunfiti daqiiqaa tokko keessatti sa'aatii keenya dhume. Rakkoon walqabame kanaan bara 1991 walqabateetiin yeroo baay'ee ka'u heerri yeroo san tumamee humnoota adda addaa kan amma ta'e hin turre jedhaatiin hin turre. Gara duuba soo deebiteetiin jette waan akkasiiti. Ammas yoo humnoota kana ammachuu kan dandeenye taate stakeholderoonni hundinuu wanta kana keessatti hirmaachuu kan dandeenye taate mariin kuni wanti marii asiin dura godhameen adda ta'uu hin danda'u jechuudha. Kan I think Jeneraal Sarameetiin beekamuu qaba. Humnoonni Oromoo kan hidhaadhaa bahanis kanaaf hojjechuu qaban. Inclusive jechuun hundayyuu ammachuu qaba jechuudha. Gaafii dhumarratti kaafteetu jira. Qaamonni adda addaa biyya kana keessatti humni tokko tokko yoo dararamu namoota sadiif hin dubbatanii ka Oromoo garuu ilaalchi siyaasaa adda addaa yoo qabaate illee namoonni seeraan ala ka dararaman taate ka hidhaman taate isa kanaaf hin dubbataa waan jetteetu jira. Namni yeroo baay'ee wanti na ajaa'ibumaa inni waggaa tokkoof walakkaa dabre kana keessa namoonni asiin dura hidhamanii mana hidhaatti wayyaaneen hiiteetiin nuti yeroo adda addaa iyyaafiitiin hin turre miidiyaa irratti waa'ee isaanii barreessaatiin hin turre amma bahaniitiin ilaalchi isaan calaqqisaatiin hin turan waan baay'ee nama gaddisiisudha. Namoonni kunniin amma bahanii namoota hidhamaniitiin hidhaa jiran haalli isaan hiikamuu hin qabanii akkam ta'uu qaban akkas ta'uu qabanii jedhan baay'ee si gaddisiisa. Ani personally yeroo baay'ee Andargaachuu Tsiggee mormee fi beeka. British Parliament dhaqeetiin haasayaa marii godhamu irratti hirmaadheetiin beeka. Yeroo kiyya fudhadhee namni kunii hidhamuun isaa qabamuun isaa dararamni inni ragaatiin jiru kun sirrii miti jedhaatiin mormaatiin hin turre. Amma ilaalchi isaan calaqqisaatiin jira ilaalcha guutumaan guututti walqixxummaa ilma namaatti hin amannee olaantummaa seeraatti hin amannedha. Kuni I think fundamentally aadaa natti fakkaata gara tokko. Aadaan tokko ilaalchi isaa maa inni humni tokko ilaalchaan si adda jiraateetiin hoo ta'e jiraate humna san balleessuu qabda. Humna san meersii wayitiyyuu itti agarsiisuu hin qabdu. Waraana kanarratti baroonni agarru akkasiisanii. Waraana kanarratti wanti isaan lallabaatiin hin jiran wanti isaan wataadaratti bahaniitiin jedhaatiin hin turan olaateetiin jette namoonni kun hafuu hin qabanii dhumuu qabanidha. Oromoo biratti akkasii miti aadaan kenna. Oromoon gaafa waraana hinjifateetiin booji'eetiin jedhee warra booji'eessan maal godha? Hin guddifata. Ofitti makata. Dhiifama beeka. I think aadaan illee kanarratti adda addummaa guddaa wanta uumamatti fakkaata. Even ummatuma asiin dura ummata Oromoo waggaa 20 oliif dararaatiin hin ture gaafa mootummaan isaan irratti dararama hin barbaachifne dararama seeraan ala gochuu jalqabe gadi baaneetiin mormaafiitiin hin turre. Dhugaaf dhaabbachuun haqaaf dhaabbachuun yeroo hundayyuu barbaachisaadha. Wayita garee mijaa'aa ta'uu dhabuu danda'a. Politically namatti mijaa'uu ta'uu dhabuu danda'a. Rakkoo sirra geessuu danda'a. Inconvenience adda addaa uumuu danda'a. Maqaa adda addaas baasuu danda'a. Garuu dhugaadhaaf dhaabbachuun yoomuu barbaachisaadha. I think solidaaritiin uummanni keenya namoota rakkatan akka dhuunfaattis akka gareettis godhaatiin hin ture waan baay'ee nama gammachiisudha. Waan baay'ee nama boonsudha jechuu barbaada. Galatoome Dr. Awwalaloo silaa baay'ee haasofna turre sa'aatii keenyatu ga'e egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii Dr. Awwalaloo wajjin goone kanumaan raawwanna.